Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu firoota koo akkam jirtu. Viidiyoo armaan ol irratti jedhe tokko irratti eenyummaa hafuura qulqulluu waan muraasa kaaseen ture. Amma immoo hafuurri qulqulluu eenyummaa qofa odoo hin ta'in waaqa eenyummaa qofa qaba odoo hin taane hafuurri qulqulluu ofii isaatiiyyuu waaqayyo akka ta'e macaafni qulqulluu keenya ifoomsee nu kaa'ee jira. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu waaqayyoodha gizeen amala waaqayyummaa amala waaqa irraa mul'atu. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jennee akkuma amannu nuti amantoonni wangeelaa hafuurri qulqulluu waaqayyo guutuudha. Waaqayyo guutuudha gizee jennu amaloonni waaqayyummaa hundumti isaa isarraa calaqqisaa jechuu barbaanne. Amaloonni kunoo maalidha? Isarratti boodoffanneet waaqayyummaa hafuura qulqulluu laallaa jechaadha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Hafuurri qulqulluu waaqayyoodha gizee jennu hunda beekaa jechaa jirra. Waan hundumaa beekaa jechaadha. Kan namni muraasa keessaa qolee beeku hafuurri qulqulluu garuu waan hundumaa isaayyuu akka beeku macaafni qulqulluu nutti dubbata. Qorontos isa duraa boqonnaa 2:10 irratti hafuurri qulqulluu yaada waaqayyoo isa gadi fagooyyuu bira hin ga'a jedha. Bira hin ga'a jechuun hunda isaa beekaa jechaadha. Annamaa qofa miti waaqa abbaa waaqa ilmaayyuu yaada isaanii isa gadi fagoo sanayyuu hin beekaa jechaadha. Kanaafuu hafuurri qulqulluu hunda beekaadha. Kanaafiyyuu inni waaqayyoodha. Inni kan biraa hafuurri qulqulluu waaqayyoodha jedhee gile siin hin jedhu hunda gochuu danda'a siin hin jechaa jira. Hunda gochuu danda'a gizee jedhu Zakariyaas boqonnaa 4:6 irratti gaarri sun gizee sabni sun itti naanna'ee humna keessanii miti humna waaqayyootiin garuu hafuura isaatiin garuu hin danda'ama jedhee akkuma danda'ame hafuura waaqayyootiin hundumtuu hin danda'ama jechaadha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluu hunda gochuu danda'a jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Inni kan biraa hafuurri qulqulluu waaqayyoodha gizee siin hin jedhu yeroo tokkotti bakka hundumatti argama jechuu barbaade tanan. Anas taa'ee asuma qofatti argama. Isinis achi teessanii iddoo qofatti argama. Hafuurri qulqulluu garuu yeroo tokkotti bakka hundatti argama jechaadha. Faarfannaa 139:7 gizee ilaalle akkanedha. Daawit faarfatichi Daawit gizee dubbatu hafuura kee jalaa eessattan dhokadhaa jedha. Gadi gara lafa gadi fagootti hin deeme atachis jirta. Ol samii raaseechee on fagaadhee deemes atachis jirta. Kanaafuu hafuurri qulqulluu bakka hundumatti argama jechuu kiyya. Hafuurri qulqulluu waaqayyoodha gizee yeroo tokkotti bakka hundatti argama jechaa jirra. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Inni kan biraa hafuurri qulqulluu waaqayyoodha gizee inni uumaadha. Uumama miti. Ofii isaati uumaadha. Iyyoob boqonnaa 33:4 irratti hafuurri waaqayyoo na uumeedha. Hafuurri waaqayyoo nama uumaa jechaadha. Hafuurri waaqayyoo lubbuu uumaa jechaadha. Kanaafiyyuu inni uumaadha. Uumama miti. Inni kan biraa hafuurri qulqulluu waaqayyoodha gizee jennu baraa hamma bara baraatti jiraata. Kaleessas tureera, arras jira, darbees boruus hin jiraata. Kanaafiyyuu waaqa bara baraati jechaadha. Maal jedhaa Ibroota boqonnaa 9:14 irratti hafuura bara baraa jedha. Hafuura bara baraa jechaan bara jechaan kaleessa isa booddee keenyaa lakkoofsa kan hin qabne duubatti amma kan jiru fuuldurattis lakkoofsi isaa kan hin beekamne jechaadha. Kanaafiyyuu inni waaqa bara baraati. Hafuura bara baraati. Waaqayyoodha inni jechaadha. Kanaafiyyuu qabxiilee kana shanan irratti hundoofnee hafuurri qulqulluu waaqayyoodha jennee jechaadha. Yaa firoottan kun hafuurri qulqulluu inni waaqayyoodha. Inni nuti waaqayyoodha inni macaafni qulqulluus waaqayyo akka ta'e dhugaa nuuf baay'ee jechaadha. Yoo gaaffii qabaattan yaada qabaattan komentii jalatti nu barreessuu dandeessu, inboxii nu gochuu dandeessu. Amma waaqayyo nu gargaare deebisaa isiniif kenna. Waaqayyo isin eebbifamuudha.